Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa taphoota torbee torbaffaa Liigii Olaanaa Oromiyaa Ramaddii Baatii magaalaa Dambidollootti gaggeeffamaa turan isinitti himaa oduu waliin jannagaatiin waliin tura. Sanbata xiqqaa har'aa ganamaa dirree kolleejii irratti sa'aatii 3 irratti Mandii Faggaaroon tapha gaggeessaniin Aggaaroon galchii 1-2 dursaa boqonnaa ba'uun tapha boqonnaa deebiitiinis Aggaaroon galchii 2-1 Mandii injifateera. Aggaaroon injifannoo isaa lammaffaa yoo galmeessu Mandiin ammoo yeroo shanaffaaf injifatame. Tagaanyi Taarraqany immoo Aggaaroorraa taphataa urjii ta'uudhaan badhaafameera. Sa'aatii 5tti ammayyaa fi bishaan tooppii gidduutti tapha adeemsifameen kilabiin kubbaa miilaa bishaan tooppii galchii 3-2 ammayyaa injifateera. Bishaan tooppiin ammayyaa injifachuun qabxii isaa 11 kan gaate yoo ta'u ammayyaan ammoo taphoota torba taasise keessaa 3 qixaboon 4 injifatameera. Abdurrazaaq Ditamoo immoo bishaan tooppii irraa taphataa urjii ta'uun badhaafameera. Isteediyeemii magaalaa Dambidolloo irratti ganama sa'aatii 3 irraa eegaluun jaardagaa jaartee fi mattuu gidduutti tapha godhameen qabxii malee boqonnaa bahuun tapha boqonnaa deebiitiin mattuun galchii 1-2 jaartee jaardagaa injifateera. Kanumaanis Amaanu'eel Goobanaa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Mattuu taphoota torba taasise keessaa 5 injifachuun 2 immoo qabxii qooddachuun qabxii 17 fi galchii qulqulluu 7 argateera. Tapha sa'aatii 5tti Injinnii Mugarii fi Gabaa Roobii gidduutti taphatameen ammoo boqonnaa duraa galchii 1-1 qixaboon tapha boqonnaa deebiinis Gabaa Roobii Injinnii Mugariin galchii 2-1 injifachuun qabxii isaa 14 gahatee jira. Obsaa innoo immoo Gabaa Roobii irraa taphataa urjii ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun sa'aatii 7tti Ambuyyee fi Arboo Culullee gidduutti tapha gaggeeffameen Ambuyyeen galchii 1-2 dursaa boqonnaa ba'uun tapha boqonnaa deebiitiin Ambuyyeen galchii 2-1 injifachuun injifannoo isaa jalqabaa tapha torbee torbaffaan galmeessee jira. Kanumaanis Sana Abbaa Jabalis Ambuyyee irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha torbee jaaffaa xumuraatiin sa'aatii 9tti Limmuu Gannatii fi Jaansayyoo gidduutti gaggeeffameen immoo Habtaamuu Shariif boqonnaan dura galchii miidhagduu Limmuu Gannatiif lakkoofsisuun Limmuu Gannatiin dursa qabachiisuun boqonnaaf bahan. Tapha boqonnaa deebiinis Mujaahid Isiyaaq Jaansayyoorraa galchii miidhagduu lakkoofsisuun garee lachuu walqixxeessee jira. Taphichis galchii 1 qixa bahuun kilaboonni lachuu qabxii qooddatanii jiru. Kanumaanis Muluqan Balaa Limmuu Gannatirraa taphataa urjii ta'uun badhaafameera.